to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Biyyoonni 32 kan irratti hirmaatan, taphattoonnis cimina isaanii biyya isaaniif kan itti agarsiisan, taateewwan ajaa'ibsiisoo kan irratti mul'atan, dhumarrattis biyyi tokko mo'ataa ta'uudhaan waancaa addunyaa waggaa 4 qophaa'u kana kan itti injifatu morkii waancaa addunyaa bara 2022 Qaataaritti qophaa'u qophii keenya har'aatiin kan waliin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Yeroo jalqabaatiif bahaa giddugaleessaatti qophii waancaa addunyaa kan qophaa'u yommuu ta'u, haaluma kanaanis Sadaasa 11 bara 2022 biyya Qaataaritti kan eegalu ta'a. Biyyoota 32 qabatee guyyoota 28f kan turu qophiin kun seerota ajaa'ibsiisoo fi istaadeemiiwwan dinqisiisoo 8 qabatee eegaluudhaaf fiixee irra gaheera. Jalqaba irratti dhugaawwan ajaa'ibsiisoo biyya qopheessituu waancaa addunyaa kanaan haa eegallu. Tokkoffaa, biyyi kun qophii kana qopheessuuf qarshii doolaara biliyoona 200 ol baasuu ishee beeksisteerti. Kanaanis qophii waancaa addunyaa isa kamirrayyuu baasii guddaa ta'uun galmaa'eera. Lammaffaa, qophii kana yommuu qopheessan ijaarsa irratti namoonni 4,000 ol ta'an du'uu danda'aniiru. Sadaffaa, magaalota 5 fi istaadeemiiwwan gurguddoo 8tti qophiin taasifamu kun daawwattoonni miliyoona 5 ol akka irratti argaman ni eegama. Afraffaa, sababa hoo'inaatiin yeroo jalqabaatiif yeroo isaatiin ala ganna kan ture bonatti jijjiiramuun qophii waancaa addunyaa yeroo jalqabaatiif bona taasifamu ta'uu danda'eera. Shanaffaa, yeroo lammaffaaf ardii Eeshiyaatti kan qophaa'u qophiin kun biyya shaampiyoonii ta'eef doolaara miliyoona 45 ni kennamaafi. Ja'affaa, dorgommii kanarratti yeroo jalqabaatiif seera eegsistoota yookiin immoo daanyaa dubartootaa akka hirmaachisan beeksisaniiru. Torbaffaa, qophii kana bareechuuf tola ooltonni 20,000 ol ta'an ni argamu. Saddeettaffaa, qophii kanaaf kubbaa miilaa ittiin taphatamu kaampaanii Adidaasiin qophaa'eera. Saglaffaa, biyyi kun daawwattootaaf geejjiba baaburaa kan hojjette yommuu ta'u, innis yeroo tokkotti namoota miliyoona 1 baachuu kan danda'uu fi gara istaadeemii hundaatti kan nama geessudha. Kurnaffaa, sababa hoo'ina biyya isheetiin istaadeemota ijaartee irratti teeknooloojii iddoo sana qorrisiisuu hojjechuu dandeesseerti. Itti dabalees teeknooloojiin vaarii yeroo jalqabaatiif kubbaa miilaa keessatti ni gala. Itti aansuun ammoo seerota ajaa'ibsiisoo qopheessituun dorgommichaa baaste haa ilaallu. Tokkoffaa, taphataa fi daawwataan kamiyyuu waraqaa cidhaa yookaan ammoo niikaa qabatu malee kutaa ciisichaa tokko waliin qabachuun hin danda'amu. Lammaffaa, mallattoowwan saala wal fakkaatu yookaan immoo LGBT deeggaruu qabatanii argamuunii fi saala wal fakkaatu waliin yommuu wal quunnamtii godhan yoo argaman du'aan akka adabaman ibsameera. Sadaffaa, dhugaatii alkoolii fi wantoota nama adochan kamiyyuu qabatanii argamuu fi fayyadamuun waggaa 7 nama adabsiisa. Namni alkoolii fayyadamuu barbaades iddoon isaaf qophaa'e waan jiruuf achi qofatti fayyadamuu ni danda'a. Afraffaan ammoo waa'ee uffataa yommuu ta'u, kana dura akkuma beekamutti dubartoonni wayyaa harka isaanii hundaa fi handhuura isaanii mul'isu akkasumas ammoo wandaboo gabaabaa sarbaa isaanii mul'isu uffachuun kan beekamu ta'uyyuu qophii kana irratti garuu uffata akkanaa uffachuun dhorkaadha. Namni kana godhes mana hidhaa gala. Shanaffaa, iddoo namoonni jiranitti yookaan ammoo public service jedhamee beekamutti wal dhungachuun hin danda'amu. Walumaa galatti Qaataar seerota baaste kana qopheessaan kubbaa miilaa addunyaa fiifaan
itti amanee mallatteesseefii jira. Biyyi amantaa Musliimaa kunis seerota kana kan baasteef biyyi isaanii amantaawwanii fi sirnoota itti hin amanne akka hin fudhanne ibsuuf yommuu ta'u, namni kamuu seerota kana darbee balaa irra ga'uuf itti gaafatamummaa akka hin fudhannee fi yakkicharraayis bilisa akka taate beeksisteerti. Itti dabaluunis biyyi keenya guyyaa 28f jettee sirna badaa ofitti hin fudhattu jechuun ibsaniiru. Dhumarratti ammoo istaadiyeemiiwwan gurguddoo qopheessituun dorgommii kanaa ijaarte 8 haa ilaallu. Walumaa galatti istaadiyeemoonni 8 kun ida'amaan namoota 380 keessummeessuu kan danda'an yommuu ta'u, kunis lakkoofsa uummata biyya Qaataar waliin walqixxee ta'uu danda'eera. Istaadiyeemota kanas haala daawwattoota hedduu qabachuu danda'aniin wal duraa duubaan maqaa isaanii haa ilaallu. Tokkoffaa Lusaayil Istaadiyeem kan jedhamu yommuu ta'u, innis daawwattoota 80,000 keessummeessuu kan danda'u ta'uun Qaataarirraa guddicha ta'uu danda'eera. Lammaffaa Albaayit Istaadiyeem kan jedhamu yommuu ta'u, inni ammoo daawwattoota 60,000 keessummeessuu kan danda'udha. Istaadiyeemonni hafan 6 ammoo namoota 40,000 keessummeessuu kan danda'an yommuu ta'an, maqaan isaanis Educational City Stadium, Khalifa International Stadium, Ras Abu Abud Stadium, Ahmad bin Ali Stadium, Al Janub Stadium fi Al Tumama Stadium kan jedhaman yommuu ta'an, tokkoon istaadiyeemii 6 kanaa namoota 40,000 kan keessummeessanidha. Nutis gamanumaan qophiin kun nagaan eegalee akka nagaan xumuramu hawwii keenya ibsaa qophii keenyaarraa asumarratti goolabna. Nagaatti.